barbaadute biyya jeetiin fudhadha yoon badiin qabaannee bilaashi gonnes keessa na gabbas hin jirtu hurkaa kiyyaama sadeen as keessa lage dhagaa kanaan guruufi ture haquuqa kiyyaafi hatta haraati baqiyyallee bira jira waan namni waggaatti namaa kan nuti kanneen haquuqa yookaan hurkaa kee jechuudha waan amatarraa waan dafkite abdee deemu maatii ni qabdaa? Ni qaba jaartii fi ilmoota akkaan qaba amma deemuuf amma kun darsa kiyyamtu barqopheeffate kun ulaa kanarra dhiisee deemu maali wayisa deemta? Allah shoddee yaa khayri wal bira diinni akkuma jette amma dalagaa takkee gara deem jaan amma tarraa deem jaanii irraas taa'uun beeku kanaafuu deemee akkuma sin jettiin amma karaa manaa galee jaartii biraas dhaqee akkana uummata illee walitti alleetiin dalagaa dhaabee dhufee yaa isitti illee himee akkasitti akkuma jetti gurbaa saahiba kiyyaa sanillee fidee akkasii waliin dachaanii rakkoo jiru tana mee naaf isa itti bartan silaa biyya jiran malee adaan jijjiiranne beektaa. Subhanallah itti waan arabummaa manguddummaa wajjin danda'uti akka deemin maanta dalagaa nama dhiiftan deemin kaayi. Awwa naas bira jira maanta isaa dalagaa irraa ofe jenii koo. Awwa shoddee kiyyaate kanaaf isa itti dhaabee jiru. Gurbaan dalagaa irraa nama beesa bira jira. Gurbaan zaamee biraan jira beektaa. Gurbuma san tolaa fi qulfiiti jechinaa kaayee naan jee beektaa. Qulfiiti isa qulfii namaa isa qabu deemtu. Qulfii kun okkee maasan keessa bakka hin taa'usan ittiin. Jarsa ganti san keessee fi. Ganti san keessatti ni beekan inni. Achuma kun margaa san irra fannisee biraa deeme. Shoddee kiyya nagee wal bira diimneeti. Ayyee nageetti walitti. Juba no yaasa maka siif dawwala raqama keessi ni qaba. Siif dawwala miti dalagaa namaan irra dhiiftee ani dalagaa tana maanta ayyee darsasiitiin adda beekamu. Laa shoddee kiyya kana maaltu naan gedhaa biideemii qulfii jechinaa kaa'ii naan jee beekaa. Laa wanni kanaan ta'u qoto deeroo. Waliin isin taayisaa koo kaa'u. Awaan dhuftu. Deemtee hayyee rabbi isin deebisiniin jaaga awa kootu moo awa koo dalagaa tanatti hin qabrini. Aku biddeena qabu majiru bilcheessanii shodheetiyya. Aku gurbaa kana aku kottu aku dhiira kottu gale ka. Aku shodheetiyya rabbi jee kottu. Aku shodheen an qaanyeesin ka. Aku maluu qullaan an dhaabinii kottu deebi. Aku nin deebaa shodheetii nan deebisanii dhiisinsi. Nan deebisanii. Aku shodheetiyya deem kaa dhiira. Nan deebisanii shodheetiyya. Aku shodheetiyya deebi. Dalagaa bakka tan amma sadiin dalagu jira. Guyyaa keessaa inni rabbii wal barsiisee isa obboleessa rabbiiti. Amarraa walitti hidhamnee wajjin dhufne. Dhufnaan inni zeeroo saniif nama haree haifu bira qabeetiin. Giin inni nama dura biyya tanaas dhufee turee suudillee dhaqee afaan arabaa kanallee akka gaarii baree jiru. Kanammoo dhufee bakka tana akkumaan dhufeen olii sun kun asumatti hin dalagaadhaaf. Araba kana biratti afaan arabaa giin qixxee isaan danda'u ture. Inni akka carraa deemaa dhufee wal barre obboleessa rabbiiti. Asumaan bira qabee baatii sadii na bira taa'e. Baay'ee sadeen sana akkuma obboleessa wajjin nyaannee wajjin dhuunee osuma wajjin taa'u jirruuti yeroo nan ergaa afaadhaaf na ergatan ogguu arabtichi kiyya kun dhufe afaan arabaatiin wajji haasee waan hin taane faatti himee mucaan kun nama akkanaa waan akkasii godha jee afaan arabaatiin aamii kiyya kaniin bira daruu kan na diree dalagaa xiyyaatanii nama sadirree dhusan akka irraa na baasu na godhe. Aboo akkasitti waan kana garguunan dhufe naa wajji qoflee naa taphata naa wajji dhuga akkuma duraan naa wajji nyaataa dhugaatii nanarra wajji dhiqanna wajji taphanna. Wanta kan yaada jeeneene inni osuma akkas dukkazuu aamii kiyya kana yaame aamii kiyya kana diruu eegale jechuudha. Aamii kiyya aamii jechuun namni afaan adda addaa beeka. Nama bira daleetu. Nama bira daleetu abbaa dalagaadha jechuudha. Abbaa dalagaadha. Abbaa dalagaa bira daleetu jechuudha. Abbaa dalagaa bira daleetu kana wajjin na diree inni kun fuula duraan na laalle na laaluu eegale guyyaa keessaa. Mucaan. Maaliif abbummaan hin beekamu. Abbuchummaan dalagaadha. Akkanaa seenatti hin dubbatu edoon gurbaa kanaa waan hin taane itti tomu jira osuma jiru gara booda kalaas aarife ati dalagaadhaafi mucaan kun dalagu ati dalagaa bakka biraa dhaqii dalaginaan jiru dalaguma saatana bakka biraa dhaqii dalaginaan jiru bakka san beeki dalagaan bakka inni dhaqii dalaginaan jee bakki hin dalagu jiru tun nillee dalagaa humnallee taatu maalleen isii xiqqishoo irra wayyaadha inni dhaqii dalaginaan jeesan maalleen isaa xiqqishoo du'aadha. Akkasitti kalaasa gaanee egaa bakka tanarraa na baafte sababni itti bakka tanarraa na baafte maaliif jennaan naa himuus ni dide jechuudha. Akkanaaf gurbaan kun walitti naarrees kan inni kun iccitii qabachuu dadhabe inni san jaarsiniin bira dalagu kun walittis nu duruu didee himuu didee akkanuma kalaasa maallaqa kiyya naa fidee aarife achi dhaqii dalage yoo achi dheeyitee kan daleenne taate allaa maafii naan jechuudha nageettii naan jechuudha. Akkasittiin amma kun deemuudhaaf darsa yoomda qopheeffadhee bakka takka faayadhee akkasitti hanganumaan si dhageesse jee akka ati dhageessu jee ati obboleessa rabbiiti sitti hime amma kaatanatti aansee darsa kiyya fudhadhee amma waan naaf deemuuf. Maali wanni deeminsa fidiyoo jechuun maalirra wal qabdan siif namichi silaa mucaan inni arabticha keessatti waan ati dalagin yookaan tariigaa waan malee hime kuni
maali wanni ati badiina sirra goote jirtu. Sababa tokko badii takkan qabu halkan dalagaa xiqqoo takkaan asirraa qaba za'a sadiitti bakka sana sadiitti guutuuf asirraa gabbee dalagaa xiqqoo takka dalagadhee deebi'a. Ayya. Isa wasanillee wajjumaan daylannee dalayna yeroo kana booda dhufa ammiin kiyya san dhufee as keessa xiqqoo taa'ee wajjin haasawanii waan hafe lallaalee ka'ee kuta. Waan isaa waliin jiran gaa Allah alam akkanuma gudun sababa kalaas dhaabii deemii kalaas naan jaa jechuudha. Rakkoo takka malee moo? Rakkoo takka daba. Jechuun waan kana yookiin nama karaa deemu goote waan keenya kanarraa waa hir'iste amma afaan arabaa amma akka amallee arabni qabu ni jabaan bakka dalagaa takkatti hoggoote dalaytu yoo namni si dhufee achirraa beelaalee burraa haa ta'u yookaan maallaqa irraa haa ta'u waan hisaaba keetiin alatti yoo waan isaanii sanirraa nama gargaartu ta'e dhugaadha isaan bakka kanatti ifirraa isin hafan maallaqa sanirraa ifin hafan amma as arabni maal qabanii beeyta kuni waan arabni bichaan qabuu miti ani amalli kun isaanumarraa unaatee jira maaliif yoo jette nama isaan hin fayyadne tokkotti nama bu'aa dhibba isaan hin buufnetti 50 takkan baasaniif tana takka jee bakka sanii jecha yoo nama tarii karaa deemu san kaati gargaarticha keessatti bu'aa namni sanuu hin buusne maa inni bu'aa buusaa fi waan jedhuunis yoo ta'e waan san irra deddeebiidhaan akka qabaatu ta'e ati gara laafinsarraa yoo ta'e isaan amma akka sanis hin beekan. Wanni kanaa kun ni jira. Wanni kanaa kun ni jira. Kabar sitti mutti jira. Baati sadi guutuu ana biraa hin sinjeenni kun dalagarra hin jiru. Na biraa nyaatee dhuga na biraa waa hunda ayyishii isaa hunda anaa danda'u jira. Maallaqas baatiitti osoo hin keenyan dhaqee maal jaaniin gaa biyyatee jettee guuka nama liqee fudhatu dalagaa irraa fudhatu. Ifdura fudhachuu maallaqa irraa harkifachuu irraa liqeeffachuu. Safaa buddeetiin isa wajjin akkasii nyaachaa isaabillee waan barbaadus godhaa fi wajjin sigaaraa nama dhuguu inni kun namanii saraaruu akkasitti waan hanga danda'amutti hatta maallaqa kiyya bira kutee waan akka daddalagannee oggor kannillee wajjin hangas akkatti hin godhu jiraa fi maal jechuu barbaadeeti ni beektaa namni keenya anaas ta'ee siis ta'ee kabiraatiis ta'ee yoo ati gooteef si godha wanni si himuu barbaade. Dhiisi nama keenya jettee waliin hin gahini maaliif jennaan namaatu wal keessa jira garaan saara buqqeetii jenna akkuma kaan gurraachatti kaanis adiidha akkuma kaan diimatti kaanis daalacha. Ati mee dhuga yaadni kee bareedaadha. Asumarrattuu nama tokko kaati tola ooltee fi kaati isa rakkifte hamturra yaada badaa sitti yaadame. Garuu ilmi namaa beektaa zajaa namaa akkuma namni keenyaa fi quraannis jedhutti zajaa namaa namni numaas hin jaba zajaa kee baraan kafaleen fixu rabbi si haa kafaluu jedha. Garuu namni akkasii beekuu jira. Akkasitti immoo zajaa kee immoo kafalaa dhiitichaan si deebisuu jira. Hanga qaba. Hanqan qabu warri kafalaa dhiitichaan zajaa si deebisu hanqan qabu. Dubbii kanaa tanaga amma ati immoo akkasitti kabar akkasitti ati laffaatee fi waan tokko gootee fi awwa jazaa kee ansi qabnu rabbummaan si haa godhu siin jee kutu san bar du'aa itaatu si godhe jechuusan. Ammoo waan kanuma akkasii hojii taa'ee si wajjin koblee as deebi'ee dalagaa si dalagaa iturraa suma bira taa'ee suma fakkaatee si harribee dalagaa teetirraa si baasu mee namni kunoo siif godhe moo si godhe duuba. Kun si godhu miti sichi godhe malee. Na godhee biree si godhe. Akkanaa kana jechuun kan amma yaadni kiyya akkanaatiin sin janarraa dhagee. Amma sirraa dhagee amma dalagaa dhaabdee deemu maatii ni qabdaa? Nin qaba jaartii fi ilmoo takkaan qaba amma deemuuf amma kun darsa kiyyantu barqopheeffatee kun ulaa kanarra dhiisee deemu deema. Amma deemuuf. Haa ta'u haa tarii amma arabticha kana wal garree anis akka nama tokkotti afaan arabaa hanga tokkoon beeka dulas yoon dubbachuu baadhees takka baabaa keenya sheekamiin jeesanii miti inni nu wanta jeebar waa tana guddifnaa moo maal jeeta akkasitti anis amma akkasii waa sanillee yoo ta'ellee niin beeka waa xiqqishoo hanga sanii walii gallee dalagaanis yoo si bira jiraatte anillee itti na darbitee arabticha kanaas sirraa lafa qabee rakkina kee kanaas hanga tokkotti himee dalagaan si bira ni jirti. Dalagaan xiqqoo takka tamma isin dhagiyyaan dalga sanii jira. Yoo si baafte ni dalagatta. Anammoo dalagaa xiyya tanarra jiraate qofaan fedhamanii dalagaa san dhaqee dalaguun fedha. Biraa barbaaddachuu naa caalaa. Aji anammaan tana. Anis amma nama dalagaa laalu jiru beektaa har tokkoon. Akkasitti arabtichaa sirraa lafa qaba. Maaliif anillee sirraa lafa qabu danda'u maatii keetii wal qabsiifneeti namni kun nama maatii qabu. Egaa waggaa 3 si bira jira. Waan namni waggaatti namaa kan nuti kanneen haquuqa yookaan hurkaa kee jechuudha waan amatarraa waan dafkite. Amma afaan arabaa likkii waan hin dandeenye namaa jira nama likkitti afaan arabaa kana beeku ka gaafa sanis bakka tana fidee naqee jira. Mattaaqa ni qabdaa? Niin qabu mattaaqa. Mattaaqa odoo kooppii fi kana qabaasan osoo hin ta'in kan munuddamaa yookaan akkana. Yoonni ni qabdaame yoo yoonni san qabaatu ta'e haqayyi masqal kana jechuudha haquuqa keetillee fudhachuu ni dandeessa yookaan ammoo
aku kallee techitee beetiin gaafadheette amatti qaayoo kumaan kan andalayti waan baaqii biraa qabdu jira akkuma biyya keenyatti namni xoorataa gubee waan baati qabu san inni waan xoorataa gubee san sila amma akka hojjetaa tokkotti baatitti kananii fi biyya keenyatti ammoo asitti hangam takka akka isa bira tuuttiraaniiti amatatti hangana qabaa jedhanii waan sila hojii tanarraa kutu deemsaniif walitti irraa muranii si kannan jechuudha amma sadii mire wanni amma sadii kunis siif laalamaa jechuudha kanaas amma mataa kaasan qabaatte fudhachuu ni dandeessa yoo ammoo karaa biraatiin akkam godhuu qabna ni beektaa arabticha kanaas lafa qabee maatii atis waan nama maatii qabu ta'e ilmaan ni qabettee mire ilmoo takka ni qabu obboleessa kee kalaas takkitti sanii wajjin ammaan tana kararraas deemuun siin malu laa ammaan tana obboleessa kee dhageessittiin hima anammaa beegaan kee keetumaan darsa kiyyaas gurraddee deemee bakkaan dhaqusa jannamaan bire gaafa san na fide san bira dhaqee isanii wajjin atillee galatoomi akka sanillee fidee si wajjin wal biraas dhufnee walumaan galgala ni dhubaatti dawwallee yaamnee isallee rakkoo gurbaan kun isaan jee waan hin dalagaa tana irra dhaabii deemnaan jee naannu kun osoo waliin lolin osoo meeshaan takka narratti hin badin osoo wanni takka narratti hin cabin osoo guyyaa takka waliin lolin osoo aara takka waliin qabne gurbuma kararraa qabee fidee baatee sadii calqee naa wajjin taa'ee naa wajjin nyaatu kana kanaan kanumarra dhaabbatee kayii deemii guutuu sababa naan jechuu kana kanaas narraa bartaniiti maal balleessee badiinsaa maali maaltu irra badee Isiraaf gaafan. jettanii isin warra afaan arbaa qabu gurbaan tokko ni rasaayiba kiyya isanillee fidee si wajjin taatanii waliin gidduu gatteessanii isaas dawwallee yaamnee yookiin bira dhaynee bakka inni iddoo isaa dalagaa jirtutti maalli biraa jira tana malee achi bira dhaynee maal balleessee mee aarifeen kun maaltu irra badiin inni qabu maali hanqinni isaa maali maalirra dalagaadhaa biyyatteeni maal jee gurbaan kun jettanii kaasan hundallee naaf isa iddoo laaltanii waliin bartanii yoo badii kan hin qabaaddu ta'e badii jeetiin fudhadha yoo badii hin qabaanne bilaashii gonnes keessaa nagabbas hin jirtu hurkaa kiyyaama sadeen as keessa lage dhagaa kanaan guuruufi ture haquuqa kiyyaafi hatta haraati baqiyyallee naa kanneetiin bakka takkatti akkasitti irraa ba'a kanaaf deemeetiin amma gurbaa san bira dhaqee gurbaa sanillee fidee dhufa atillee akkuma ta'iseen khayrii karaa rabbaadha inshaallah rabbi khayrii haa godhu rabbi irraa si haa baasu xumura irratti waan takka waan si gaafadhu jira mucaan akkas si godhe sanoo mucaan amma kana dalagaa keetis laaqee maatii keetis dirree facaase kuni eessa jiranni isa bira jira ammaaf isa bira jira waliin hojjetammoo akkami waliin hojjetanii ammaaf duraan dalagallee isa bira jira asuma na bira jira amma maalli ichi gahii takka jira mana sanarra haa ta'u itti jeeni yaami saayibaa keessa naan jee anumatti himi anummaan kan ichi dhaqeeyyeeni ammaaf isa bira jira khalaas khayrii karaa labbaadhaan nuti silattuu nama karaa deemu waan si godhuu danda'u sin qabu garuu immoo waanis rakkata yoo dalagaa carraa si bira argamee bira nagalchite afaan waan hin sirri beeku siif isa olii galchuun hin danda'a inshaallah rabbi khayrii si haa godhu obboleessa kiyya maatii keetiifis ka imaana sabri naan ka dalagaa irraa kutee ka namni beekta dalagaa irraa gumanatti ol gale gaa ni yaaddawa haala biyya namaati waa meeqaa si eeggata waa meeqaa nama mudata rabbi maana sabri rabbi isaa jabeessu gaa jabaadhu maali way deemta ala shodde ya khayri wal biradin akkuma jette ka amma dalagaa takka eegaa deem jaan ambe tarra deem jaanii irraas taa'uun beeku ayya kanaafuu deemee akkuma sin jettiin amma karaa manaa galee qajaartii biraas dhaqee akkana uummata illee walitti alleetiin dalagaa dhaabee dhufe yee isitti illee himee ka akkasitti akkuma jette ka gurbaa saahiba kiyyaa sanillee fidee akkasi waliin dachaanii ka rakkoo jiru tana mee naaf isa itti bartan ka silaa biyya jiran malee adaan jiran beekta subhanallah idubaan arabummaa manguddummaa wajjin danda'uti akka deeme maan tana dalagaa nama dhiiftan deemin kaayi awoo naas bira jira maan tana isaa dalagaa irraa ofe jeni koo awoo shoddee kiyya kanaaf isa itti dhaabee jiru gurbaan dalagaa irraa noo beesa bira jira ayyee gurbaa zaamee biraan jira beekta gurbuma san tolaa fi qulfiiti jechinaa kaayee naan jee beekta qulfiiti isa qulfii namaa isa qabu deemta qulfii kun okee maa san keessa bakkaan taa'usan ittiin jarsa gantu san keessee fi san keessatti ni beekanninu ayyee akkuma kun marwaa san irra fannisee biraa deeme ayyee shoddee kiyya nagee wal bira diimneeti ayyee nageetti ka walitti duuba anoo yaasa akkuma ka siif dawwala ka raqama keessi ni qaba siif dawwalaa miti ka dalagaa namaan irra dhiifteen dalagaa tana maan tana ayyee darsasiitiin adda beekamu laa shoddee kiyya kana maaltu naan gedhaa biideemi qulfiiti jechinaa kaayee naan jee beekta laa wanni kanaan ta'u qoto deeroo waliin isin taa isaa koo kaa awaan dhuftu deemtee hayyee rabbi sin deebisiniin jaaga awa kootu moo awa koo dalagaa tanatti hin kabrini awa koo biddeena qauma jiru bilcheessanii shodheetiyya awa gurbaa kana awa kootu awa deeroo kootu gale ka awa shodheetiyya rabbi jee kootu awa shodheenan qaanjeesin ka
أو ملو كلنا نبني خطو ديبي أو نندي ما يودي نندي بسني دي سني إيه نندي بسني أو شو دتي ديم كاديرو نندي بسني يودي أو شو دتي ديبي يا أو شو دي يا أما سما جيتي نلدي بكان دندلو جت لا سجدت تلا الحوار كوم أنت أنا يقول مالي وني نزلوا أيه ده ولا مش يودي لا ده ولا يا مو سنتين لا ينقع أشري ناو أما والله يجبنا في جرين الكيا والله صح وين ما علي سبحان الله ينالو ترى من يوصل وانا كنا نعبر وين لا سيار سومي تغايو سيار سوس دارس يوانا ما قيس نديف تقول يوم توان كان درسنا الدبيخة ما درسنا النبيخة وين سبحان الله ما علي وبنا كنا